Jirraa jirtu daawwattootaaf dhaggeeffattoota qophii keenyaa akkam jirtu nagaa keessanii isiniin jecha odeeffannoo yeroo kanaaf qabnu isin dhageessisaa nu waliin tura. Beekumsa namni bilbila isaarraa argatu dhaabbanni kamuu hin kennu jedhan muummeen ministeeraa Dr. Abiy Ahmad. Ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmad beekumsa namni bilbila isaarraa argatu dhaabbanni kamuu kennuu akka hin dandeenye barsiisonnii fi barattoonni beekuu qabu jechuun ibsan. Addunyaan AI amma irra jiru bara beekumsa tolaan mana nama hundaa walqixa geessu ta'uu kaasuun waggoota muraasa booda dhimmi dhaabbilee barnoota olaanoo gaaffii keessa galuunsaa waan hin oolledha jedhan. Biyyattiitti waggoota 100 dura sirnoolli damiilee adda addaa irra turan fooyya'an illee sirni barnootaa garuu akkuma waggaa 100 irraa ammas daree keessa taa'uudhaan baratamaa jira. Jirraa jirtu daawwattootaaf dhaggeeffattoota qophii keenyaa akkam jirtu nagaa keessanii isiniin jecha odeeffannoo yeroo kanaaf qabnu isin dhageessisaa nu waliin tura. Beekumsa namni bilbila isaarraa argatu dhaabbanni kamuu hin kennu jedhan Ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmad.